ما يقدر يا ما كذا سي كذا نرج لا كتبي أبغى تكبيهم هم زمان خلكن نورا كتبي كذا بيتو كذا بيهم يجوا كذا كمان كلن حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن هرد دفتر تافه قبل من تتابعنا. بقى جراتن. جس بقى جرانة. نمو تو كابو جرتن السلام عليكم كينيا كارون رابو كيسين برادا كابو جرين جتا. الرمان لوكا بتيرو فتيه مو مان لو فتيه وتتن والله يدو أمالي تلمجداتي والله وان أكنا جير رادو بتشون دي جرتة. مجان أران تناولني إديونو tolaan jechuudha. Viidiyoo irra gadhiisa keessatti gammadeetiin ture. Viidiyoo amma kana dura viidiyoo waa'ee firoorraa waa'ee firoo faraanii fi waa'ee eeyyimanirraa dubbadhe keessatti manguddoodhaan fixachuu deemanii wanni irra jechuu danda'e jechuudha. Viidiyoo irra inni gadhiisa keessatti firaankii fakkeessanii viidiyoo waraabuun gurbaa ammaan tana dhufee gadaatuuf qabe kana wajji. Mucaan gadaatuuf qabame achi buuteen isaa hin beekamne eeda dhufee gurbaan jechuudha eeda dhufeetiin halkan itti seenee Zaman aja qaama seeraati akkanatti argamne badiisaa osoo itti himin jechuudha ergamee fuudhee namni biraa gaafa mucaa kanatti ergee nama qabsiisu hin jiru jeetii yaadan. Namni biraa mucaa kana gartee as kanatti ergee waraanaan ka qabsiisu hin jiru yoo tolaa taate malee. Deengatte gaa mucaa kana gadhiisaa jettanii akkasitti mucaan kunillee hin miinee gadaatuuf gaa aara waan mucaa kana bira turee fi aara sanii achi gadhiisee ture. Ammoo hordoftoota keenya qaalii isaanii goonee gadhiifne wallahi waa'ee kanarraa gartee warra namni keenya walitti dhufu mucaan kun jechuun yaada mucaa kana namni beeku jiru. Haluma gololchaan isirraa ol ba'ee mucaan kun jechuun kana na barbaadaa jira namni barbaadaa jiru sanii nama Oromooti asumaanuu dhaamsaan dhaamaaf jee dhaamsa dhaameefit ture gololchaan jechuudha. San gubbaan deebi'ee arraan tana gadaatuuf qabsiisee amma duraa'uu yoon ifin gadaa fi gololcha irraan dalayne jechaa ture mucaan kun akkana torbaan guutuu na qabsiisee mana sagaraa keessa na naqee na miidhaa ture jee dubbachaa ture. Sanbadiisaati namni isaa miidhan jiru silaa miidhuu fedhanii gaafas miidhanii. Arra jechuun akkatti mucaa kana gartee ergee itti qabsiisee asumaanuu mee ilaala viidiyoo kana. Waan kana gambaadha. Minjiru. Eessa fiide? Orang sih kau, sih, besar, nanti kadang kan, gitu. Aku tu ada emisir, man, saya tu hal kali, ada macam apa lagi? Ayah, sini, mana pun nak aku tidak boleh. Ada kerja bi, aku nak kerja, kami sama hal kali. Dua kerja bi, bulan. Ada mana yang betul? Ada mana siri? Ada mana siri di mu? Amal, kalau siri. Apa betul? Baju siapa? Kemana? Baju nanti. Itu langsung. Kalau itu, ilah. Atau mana tu? Ini mana betul sekali? Mana betul? Apa betul? Akhirnya tentu. Baju. La, mana kena tu? Baju. Mana sih kan nunggu apa? Mana sih kan? Bila lagi. Akhir kana sih hati mu. Kana sih lah. Betul. Akhir jauh je. Kana sih lah. Nama nama terabat ni kita nak kan dia ni. Anak betul kana sih lah. Nama terabat ni. Kana sih lah betul. Terabat ni betul ni. Nuyan sih dia kamu. Jadi dia kamu sih lah tahu kira kan kerja sih. Kerja sih. Baju sih. Ini kamu sih lah. Orang tu esral. Akkuma viidiyoo irraa agartan osoo isaan guban qabaatiin aaneen manaan barbaade jee mana jijjiirrachuu fedhanii aaneen mana barbaadee dhufee yeroo inni mana seenuu dhufee yala seenee sagalee takka osoo hin baasin eenyu yaani katti mana keessaa dubbachaa jiran mucaan kunis gafirraa sodaatee kaameeraa kaayitee akkanasitti jechuun gadaatu dhufee qabee maal godhuu deemanii maal irra akka geessan eessa akka geessan namni irraa beeku hin jiru. Namni keenya maal mataatan boo maal namni sila halee dalagame san gorsiisin hin taatu waan hin jaalala haala maraatuu dhaqee mucaan kuniif wallaalee akkasitti rakkanne ammas gadaa qabame gololchaadhaaf irraa eegu jira. Gurbummaan silaa dhufee amma gadaa qabe kun badiin tumteetii badii waan akkana balleessitee fi namoonni ergitaayii jeetiin akka waan gartee manguddummaan jidduu fituu fakkaatee viidiyoo isa yeroo harkan nuti nu qabuun deemanii badii nu karaa isaa deebitee yaani gartee akka ijoolleen turillee irraan dheessine
duraan jechuun mana jijjiirrachuu kaanii osoo inni ittiin finne mana jijjiirrannaan beeku silaa barbaadan illee harkanii osoo isaan mana jijjiirratin jechuun viidiyoo san gadhiise mucaan kun. Mucaa aqiliin isaa jechuun mucaa kana namni waa'ee isaa beeku tokko numa hin jiru. Akkamitti akka gartee nama miidhu namni beeku hin jiru. Mucaa kana rabbummaa naa baasu du'aa godhaa hordoftoota keenya. Viidiyoo gabaabaa nama keessatti inni qabadee jiru dhufe gabaa haajaa daruurii ta'e gartee mucaan kun akkatti qabame gartee osoo isaan firraa guban qabaatiin manatti itti seenee gurbaan kun osoo sagalee takka hin baasin anaa balu kan jiin manatti itti seenee kana ijoollee sana qabsiisee rabbummaan gaa'ee gidduu hafe ta'ee obboleessu akka uumataame gaa'ee wallaahi akka taa'u nama garre ilma namaa dheesina ni dalaganna irraa wallaalle garuu rakkoon ammaatti faraanii fi ayman gololchaa'u gadaatu rabbummaan gartee isaan haa teessu. Ijoollee sanis du'aa godhaa fi mucaa kanaaf illee du'aa godhaa gaa rakkoon biraa rakkoo gubbaan dhufte. Haree isaan geessan bikka tana akka isaan jiran jechuun bikka tana jiranii inni irraa beeku hin jiru du'aama godhaa mi'a Oromooti. Nama bakka jirtanii jechuun du'aa godhaaf rakkannee egaa aaneen jaalala irratti nuuf geessi rakkoon dillee aanee jaalala irratti agarsiisan nuuf geessi. Baatii fi cinaa bakka ciisu waliin kaane nyaata nyaatu ifin beeku jiruu isaan beeku gartee sammuu isaa shirtaatee mucuma kanaan jechuudha. Mucaan kun akkasii calqee yaada isaa dho'ifatee hammaama keessatti qoonqoon nyaachisan hammaama keessatti kana godhan jee jechuun maasta biraa nuti gaa soddaadha soddaan miidhuun ta'u waanummaan gurmummatti aarjaanii ijoolleen gaa warri silaa miidhuu fedhus warri aaneedhaa rifatee mucaa kana fiidhuu fedhus jechuudha. Dhiisanii qaalii keessan goonee jechuudha qaalii keessan irratti wallee akkasitti baha gaddiisaa haa bahu mucaan kun kalaas namni dogoggora ni seenaa jennee turre garuu akkuma nama dogoggora san irraa diiguuti san irraa hammaattuu fi duutii mucaan kun rabbummaan gartee addaan waa eegu balaa akkana rabbiin irraan waa eegu.